Orfindende Dizit Abaru Otiyofi Dikofi Finarani Akan jumpa kini kan. Dadhabaan yookaan sanafiin mootummaa Waaqayyoon dhaabeedha. Kanaaf gaafan Mikittil Xaqilaa Siraasikaajii bara 93 ta'u 94 gadi ba'eetuman hojjetaan qulqulluudha. Dadhabaan mootummaa Waaqayyoon dhaalu. Afaan Amaaratiinis Oromoodhaanis afaan Amaaratiin sarratanyaa Tsaadiq ነው ሰነፍ እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም. Qeesiin gadi baatee qotee bulaa nama hojjetu gazzatu inni gazzatamaadha dadhabaadha han jedhuun abaare. Har'a namni qotee bulaa keenya abaaru hin jiru. Jaarsi hin jarjarta maal naan jedhan jaarsi boqotas sun. Waan gaarii hojjetanii waan rakkoo hin jiru sinuma jira garuu waan gaarii waan guddatantu baay'eedha. Paappaasonni abaarsi kiyya kun amma bichaa seena hundumtuu guyyaa tokko keessatti Itoophiyaa keessa jiru walitti qaban hin waggaznedhanii. Cumaan abbaan keenya mee dhokadhu lakkiin dhokadhu waltajjii walitti qabaatoon itti na baasa hin jedheen falmii nan jaaladhaan dhugaa falmii dhugaa taanan. Kitaabni qulqulluun dhala namaa gazzataa jedhu fidaa hin jedheen. Namni immoo akkaan hojjenne hin jedhu fidaa hin jedheen. Dhugaa dubbachuuf waan san saalfatanii deebi'an saalfatanii ergasii as namni gadi ba'ee qeesiin biyya gazzattu hin jiru bara 94 akka lakkoofsa Habashaa jechuudha akka lakkoofsa biyya keenya. Wanni kana kaaseef waan salphaa mitiidha. Ergan humna kiyya cimsadhee itti deebi'ee kunis amma gaa ani wanni nani achirratti hojjechaa jiru manni amantii ortodoksiitii fottoqnee baanaa miti hin jiru wanni akkasii. Eessatti fottoqne eessa dhaqna qa'ee keenya. Nuti manni lubummaa ortodoksii Oromiyaa kun akka hundeeffamu waggaa 10 dura sinodoosii guutuun gumiin sinodoosii qulqulluu sinodoosii guutuun murteessee murtii sun an harka jira inni haa raawwatudha. Seerri hojiirraa oolu murtiin hojiirraa ooludha. Kanaaf nuyi hayyama biraan hin barbaachisu nus geggeessat turre kanaafuu seerri cabeera hojiirraa ooludha. Bataskaanni immoo hundooftu afaan ummataatiin gooftaa Yesuus Kiristoos deemaa barsiisaa hanga addunyaatti. Afaan maalitiin? Afaan ummataatiin. Duuka bu'oonni afaan tokko qofa qaban. Afaan 71 kenneefit afaan 72 qabatanii ummatitti bobba'an. Namni hundi afaan ofiitiin akka baratu aadaa duudhasaa akka kabajamu. Jarri immoo aadaa kee baafadhu eenyummaa kee haqi maqaa kee balleessi of balleessi of hin waamini ana ta'ito waaqeffadhu kiristaana ta'e akkasi. Kanaaf gaafa paappaasonni amma tokkichi abbaa araarsaa jedhamu as Minisootaa jiru kaan immoo Finfinnee jiru sinodoosii keessatti ani rabbuwatu na eega malee fuulle naasa'a maqaa hoo baasan sinodoosiin taa'ee paatriyaarkiin achi taa'anii namni hunduu abalu haa ta'u jedhee waggaa moggaasu mari'ata. Abuna Yostaatiyoosii jedhan amma siyaatin Yostaatiyoos kan anu waamuu hin danda'u uummataa miti. Maal ta'u manni abbaa kiyya jedhee waame eenyu haa ta'u ree jedhe jaarsi abbaa araarsaa haa ta'an. Waan dhugaati kun. Abuna waaqjira abuna araarsaa hoo jedhame maal ta'a? Akka sammuun xaxameeti hin jedhe. Hin maraatan gaaf tokkicha hin ta'an jedheen. Amma namaa miti taabotaa'uu fayyisaa addunyaa jenneen. Hin ta'a hundumtuu yeroo qaba malee hin ta'a. Barri kun bara dhugaati bara yeroo gaariiti wanni hin jedheef kanaaf. Egaa wanni baay'een amma hin kaanes baay'ee jira hunda himatanii goota garaa himateerra gadhee garaa dhufkatee caalaa jedhan. Nuti manni lubummaa ortodoksii Oromiyaa kuni yoo hundeeffame maal jechuudha?
beeta kanattiin aanaa hin jira, godinni hin jira, sadarkaa naannootitti hin jiru. Nuyi amma isa hangaafanne biiroon sun maal jechuudha? Bataskaanni naannoo Oromiyaa keessa jirtu hundi itti waamamni biiroo saniif ta'a. Amma qulfii sanii handidaa jiran. Inni qulfiidha. Ijoo guddaa waan ta'eef didan. Isaanis waan didaniif beeku, nus waan afaan hinaa baramuu maal jechuu qabaniiru amma. Hoggaa meeqa handidaa turan, onkololeessa gumii waltajjii darbeen namni afaan ofiitiin barachuu sirriidha. Harka 95 qasiis balaa hankaase sirriidha jedhanii miidiyaadhaan labsaniiru dhageechaniirtu kan. Harka 90 maarree 90 dhugaa eegan qabaadde wanni biiroo diddaniif wanni biiroo didamuuf. Bakka san qasiis balaa fi namni akka qasiis balaa jiru hoo taa'e yakka hojjennu badii hojjennu kana nu dhaabsisaadha waan biraati miti. Kanuma lollisaa waan bakkitti wal agarre achirratti. Kana booda Oromoof Oromoo walitti buusuun hin jiru. Silaa isaanifu handu'an baddu namaa gammaddi malee wanti nuti deemnuuf kun biyya Itoophiyaa kan ijaarudha. Bataskaanas kan ijaarudha. Isaan maalluun jedhanii bataskaana diiguufi jedhan. Bataskaana diiguufi, sinodoosii mataa isaanii uumuufi, paatriyaarkii mataa isaanii uumuufi jedhan. Amma eenyumaan nu dhoowwise ogoone? Maan eenyumaan nu dhoowwu? Qawween nu dhoowwu immoo shimalaan immoo dhakaadhani. Silaanuu biyya isaanii dhaqneetti miti biyya keenyatti, qe'ee keenyatti, mandara keenyatti handhufee nama dhoowwu jira. Isaa miti kaayyoon keenya waan isa ta'eef. Isaan kaayyoon keenya isaa miti. Kaayyoon keenya mana amantichaa hin sirreessinaa. Isa mana amantii waliigalaa sadarkaa naannootitti hoo ijaarre san booda gara Finfinneetii miti gara kaabatis hin sirreessina. Yakkat hojjetamaa, badiit hojjetamaa jira. Waan baay'ee sirreessina. Han kana sirreessu immoo eenyu jettan hafuura. Hojii hafuurati. Hojiin hafuuraa humna qaba. Tulluun duubatti deebisu hin jiru. Dhakaan hin deebisu, humni hin deebisu, qawween hin deebisu hojii hafuuraa. Oromoon ammallee isinirrattan abbaa ta'a, isinirrattan gooftaa ta'a, isinan bulcha hin jenne. Hin jedhamne barra wanni isaan akkana ta'aniif hin beeku malee. Odoo isin hin bulchitu haa jedhan. Dirqamaan ani isin bulchu maleedha dubbiin. Hin milkaa'an immoo Waaqayyo abbaa dhugaati. Biyya bataskaana jaalannaa bataskaana jedhan malee namni hamma isaanii bataskaana jibbu hin jiru. Namni lafa kanatti dhugaa dubbachuuf namni bataskaana jaalatu maan nuyi lubbuu keenya kanneen bataskaana bilisa baasan jedhu nuyi. Isaa wajjiniin hatu wallaalle kana irratti bobbaanee hatu wallaalle. Afaan Amaaraatti sirriitti dubbanna. Gi'izis hin dandeenya. Wajjuma wanni isaan haataan wajjin hannee jiraachuu hin danda'ama. Isaa miti kaayyoon waggaa meeqa lafarra jiraanna. Kanaaf inni biraa han isaan asitti maxxansan kuni manni amantii Ortodoksii Hifottoqaa jedhan. Lafa kanatu adda baqaqamoo hanan sinodoositti ka'e. Namatu adda maal inni baqaqaan sin jettan kuni namni silaa dhiisee ba'ee Pirootestaantii yookaan Pheenxee ta'eera. Bataskaanni adda ba'u jechuun kana anaani beeku. Girgiddaa kana abbaatii kanaa miti bataskaanni bar nama. Kanaafuu eega ba'anii maali shakkii sodaan keessanii. Waa'ee qabeenyaa hoo ta'e malee waa'ee bataskaanaa hoo ta'e koo manni gadhiisee ba'eera. Maali lolli keessanii. Inni biraan kaasan waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyaa diina biraan qabdu Itoophiyaan isaan malee diina biraan qabdu. Namni Itoophiyaa jaalatu nuyi. Itoophiyaa dhugaa. Itoophiyaa soba of keessaa hin qabne. Itoophiyaan maal fakkaatti? Kaaba fakkaatti. Gara lixa Oromiyaa fakkaatti. Sumaalee. Itoophiyaa jechuun anaaf Oromoodha. Amaara. Sumaalee. Affaare. Kun Itoophiyaa miti eegasiin jedhani. Diina Itoophiyaati jechuudha. Na jaalluun jaalala taati. Giddiidhaan dirqisiistee Itoophiyaa jaalachiisuu odoon ta'in wanna Itoophiyaan ittiin jaalatamtu lafa kaa'udha sila.
wan Itoophiyaan ittiin jaalatamtu wallaala ta'e dhugumaa biyyattii akkuma duraan jedhe diina ta'anii hin beeku. Itoophiyaan akkasitti hin taatu bara kanaa miti duruu koo hin taane duruu namni biyya Itoophiyaa haa jedhu malee hundumtuu ani Itoophiyaadha jedhee itti boonne manni kuni ani son keessatti ulfeeffame kabajame mana kiyya ta'a. Itoophiyaa hundumtuu walqixa itti ilaallamtu aadaan afaan ishii sabummaan ishii erga tokko hundi itti jaalatamu hoo ta'e qofa Itoophiyaan itti fufuu hin qabdu. Kanaaf dirqama ana qofatu abukaatoodhaan jedhu eenyutu isaan qofa abukaatoo godhe maaltu isaa abukaatoo godhe. Abukaatoon Itoophiyaa ammaa nuyi yoo dhugaatu warri amma kaasuu hin barbaachisu malee gochi isaan godhan hundi isaa akka Oromoonis warri kibbaatis Itoophiyaa tana jibbu isaanis jibbu han godhan kun egaa nama hunda hin laallatu keessattuu warra amantii geggeessu keessattis bakka lamattan hiree ilaala. Dhugaa Waaqayyo jaalataa namoonni qulqulluun humna hin qabne ukkaamamanii namoota Oromoo ta'anii Oromummaa isaanii ibsuu deemanii awwaalamanii akkuma jiran kana isaan keessaa namni qulqulluu hooga dibaanii kana deeggaran harrukutaman. Paappaasota keessaa namni silkiinaan bilbiliin hin jiru. Jabaadhu bataskaana Gondar Gojjam jirtu isin irraaffatin adaraa ilma koo namni naan hin jedhin hin jiru paappaasuma. Maarree gadi hoon baate najjeesan kaa morma na hudhan kaasiin jedhu. Isaan bira hafuurri hin jiru jechuudha anaaf. Hafuurri odoo jiraate akkas hin jedhamu. Kanaaf nuti amma wanni ani lafa kaa waan biraati miti manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa kun lafa qabsiisuuf deemna. Akkamitti akka lafa qabsiisu lafa kaayetan siniifita sa'aatiinis gahaa jiranatti fakkaataa dhiifama. Koreen olaanaa anaan geggeeffamu Finfinneetti hojii idilee biiroo qaba konkolaattotas abbootii qabeenyatirraan akka dinquufaarraa fuune nam tokkorraa qarshii fuune hanga ammaa nuti hin kadhannes ganaa jalqaba. Kana booda hankanaan dura hojjetame damee Harargee lixaa Harargee bahaa damee baha shawaa damee salaalee damee wallaggaa sadeen irrattu horroo guduruu qofa amma gaanii dhufu kana hundeeffama. Godina irratti damee hundeessinee beekamtii kenninee fi godinni immoo aana irratti damee akka ijaaru goonerra. Eega ijaarree booda wanti nuyi goonu miidiyaa fi haa dhagaa wanti nuyi goonu kana booda manneen amantii Ortodoksii Oromiyaa naannoo keenya keessa jiru itti waamamni asii fi jennaan caasaa mootummaa godina aanaa jiru sirriitti wal hubanneerra. Kanaaf godinni aanaan itti waamamni isaa nuufoo ta'e hojii ni jalqabna. Kanaaf wanni nu barbaachisu miidiyaa mataa keenyaa qabaachuu qabna. Miidiyaa mataa keenyaa hoon qaban eraguun geenyuudhaan koreen irratti mari'ate. Waa'ee siyaasaa ejjennoo nu qabnu sinitti hima asumaan. Manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa gartummaa ala ta'ee gaaddisa isa dhugaa ta'uu qaba jennee murteessineerra. Ittiin bulmaanni keenya dhaaba siyaasaa jaarmalee siyaasaa maqaa Oromootiin hundeeffame hundumti isaaniitu nu wajjin jira. Nu jaalatan hundi. Nus isaan jaalanna. Ejjennoon Oromoo hundaa kanarratti tokkuma bakka fe'an isaa jiraatu. Kanaaf nuti maal jennee dambii baafannee dhaaba siyaasaa kamuu hin leellisnu kamuu hin tuffannu miseensa hin taanu nu filadhaa isaan irratti hin argamnu kan irratti argamnu araara qofa. Maaliif Oromoon hundi dhaabni Oromoon hundi itti amanu Oromoon hundi yoo dhaabni inni dubbate fudhatama argatu dhaaba akkasii barbaanna. Manni amantii nuti keessa turre Ortodoksiin rakkoon ture bara Minilikis hin tarreessu hojii mootummaa galmaan ga'uu irratti bobba'aa ture. Bara Haayile Sillaaseetis
bara dargiitis eenyutu muudaa ture seetanii xaqlaa israaskaa jedhee dargiitu muudaa ture dargiitu ajaja. Dargiitu ajaja hunda isaanii. Bara Ihaadikis sanuma. Amma Waaqayyo dhugaa jaalataa manni amantii bilisaan sossa'uu danda'a. Amma nuyi namni dhaabaa nuun jedhe takka hin jiru. Itti deemuu qabdan jedhee namni akka addaatti nu qarqaares hin jiru. Mootummaa keessas namni nu qarqaare hin jiru. Namni nu mormee dhaabaa jedhe hin jiru. Kanaan dhugaatan isinitti hima. Inni biraa akka nu qarqaaretti hallaallamnu nuyi dhaabaa jedhamuun keenya hafuun akka hin dhaabne nu dhoorkuun dhabamuu isaa qofti nu gaha. Kanaan gammachuu addaa qabna tokkodha. Lammata hoggaa kophaatti dubbisnu dhaabni abaawoon gaggeessu hoggantoonni haa ta'u kan mararaa haa ta'u kan kamaalis haa ta'u kan immoo badhaadhinaa haa ta'u yoo teenyaasu jabaadhaa kana qofaan nu baasuu fala biraa qoricha biraa hin qabnu namni hin jedhin geggeessitoonni hin jiru. Hundumtuu erga tokko jechi isaanii tokkicha hundi isaanii. Keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa warri geggeessus dhaabbilee kanaafuu nu gara eenyu ta'uu qabna? An Oromoo ta'uu qabna. Kanaan dura manni amantii fakkeenyaaf odoo kan nuyi mormuus balaaleffachuu hin qabnu mormuu hin qabnu akka addaatitti immoo leellisuu dhaadhessuus hin qabnu. Kana ittiin bulmaata keenya keessa teechifne. Kana hoo jennu warri nu deeggaran akkasaa ta'u jechuu miti. Isin siyaasaa ala baana jechuun waan biraati kun. Hin jedhamu deeggartoonni keenya warra amantii keenya hordofu warra amantii keenya hin hordofne hundi hoo barbaade deeggaruu miseensa ta'uu dhaadhessuu balaaleffachuu mirga isaati. Kun immoo mirga dhala namaatii kennameedha. Maaliif dhaabni isin eegaa waan akkasii ta'uu barbaaddan hoo jettani dhaaba rakkoo uummata Oromoo hiiku jeddugala ta'ee jaarsa dhugaa ta'ee hin argamne jaarsa dhugaa ta'ee uummata Oromoo tokko hin godhe hin agarre. Kanaafani ani tuulamnii fi gara Wallaggaatitti wanni na hafu jira. Tuulamnii fi warri seekkoo mandoo jedduutti riqicha diinaa summii isaan facaasan sanan haqaa ture ji'a arfan shanan darbe. Dodolaatti musliima wajjiniin warri ortodoksii Oromiyaati han dubbatee uummata keenya wajjiniin tokko ta'ee himachaa ture. Amaaraa fi Oromoo jedduutti araarri kan bu'e Dodolaatti. Amma roobe hoo dhaqxan Oromoon Tuulamaatii fi Oromoo seekkoo mandoo tokko. Oromoo Maccaaf Tuulamaatii fi Oromoo seekkoo mandoo tokko. Gara lixaatti san calqabne hin qabna hoo tokko dhaqneerra amma akkuma asii galeen wanna hojjennu qabna. Kanaaf maal jechuun barbaade yoo araarsituu taate immoo tokko balaaleffatte tokko jaalattee tokko jibbaan ta'u yoo ta'ellee bitaaf mirga hoggaa himatan kan irra Oromoodhaaf fayyu amansiisaa hoggaa argatte deebi'ii sirrii miti kun Oromoo hin fayyadu jetta malee ganaa jaarsa taatee hoggaa kaatu tokko wajjin dhaabbatteen ta'u. Kanaaf nuti koreen keenya jeddugala ta'ee uummata Oromoo araarsuudhaan han qophaa'edha. Agarsiistuu tokko isinii hima. Ilma obboleessa kiyyaatitu ani saayinsii poolitikaan baradhee hojjedhee siyaasa keessa seenuun barbaadaa. Ati siyaasatti hin beektaa kam seenuu jedhee na gaafate. Siyaasan seenaa jedhe seeniin jedheen. Hanuma dhugaatan sinitti hima. Hin mucaan kana odeessa amma bakka deemetti mee kam seenuu jedhe hanuma barbaadde seeni kamirra wayya hon kam seene wayyaa ati beekta lakkii ani amma jeddugala ta'ee waanuman amma sinitti itti himnaani namatti ni muumiinaan jedhe ani koo abbaa kiyya qasiisin natti men jedhu natti mi gurratte ilma koo gaafan araarsuu dhaqe kakadheen araarsuu ta'a ani immoo abbaa dhugaa ta'uun qaba. Kanaan dura araarri adda addaa kan naa milkaa'e
dhugaadhaan waan ta'eefi sa'aatidha nan gabaabsa. Eshi. Naayim. Please, konkolaataa kana kaasan BTX 9283. Sorry, good luck. Kabramo 455 YGB. Amin. Tuwalin ang kababs. Ish. 455 YGB. Toyota. Eshi kanaaf nan gabaabsa lakki kakadhee araarsuu waan hin danda'uuf ani dhugaan dubbachuu barbaada ilma koo hin jedhe. Kanaanan sinitti himuuf anallee booda dhugaan itti yaadu bakka dubbiin gartummaa alaa kana hin dogongorree laata garaman jira laata yaa rabbi dhugaana dubbisin jedha. Maaliif Oromoodhaa waan akkasii barbaasa. Maanguddoota keenya bira rakkoon hin jiru miti. Nama akka anaatitti gartummaa ala ta'u yaada kanarratti waliigale nam tokkos sin hima. Sheek Hajji Ibrahim dhimma Islaama Oromiyaa kan hoogganan guyyaa meeqa teenyee mari'an ejjennoo kana qaban isaanillee ejjennoo ani qabu kana qabu nu lamaan hojii kuni bara dhufu kana Oromoon orma fuulduratti ba'ee wal falmuu odoon ta'in galmatti yookaan mana tokko keessa taa'ee namoota muraata wajjin mari'achuu qaba hanan jedhuun amana. Egaa dhumarratti waan baay'ee gaaffii hoo qabaattan nan deebisa sa'aatinis ga'ee waan naan jedhaniifi ani wantin hundi na gammachiisara kana booda hojiitti seenna gara biyya alaattis hoo gara biyya keessattis gaafan deebi'e akkanatti uummataa wajjin mari'achuu nan qaba. Uummata Siyaatil egaa nama biratti galateeffachuun waaqa galateeffachuu jechuun maal jechuudha seetanii waaqni abbaa dhugaati yookiin dhugaa dubbachuudha. Akka akkanatti na simattanii akkanatti walitti qabamtan kana ergaanan himaa kunuu ergaa tokko jechuudha uummata achi jiruuf waaqayyo isin wajjin haa jiraatu nagaatti ulfaadha. Galatooma ulfaataa horaa bulaa leebanaa umrii dheeradhaa waan kaataniif ammoo milkaayaa jenna. Kanattaan sunan ammoo ulee qabaatan waa darbatanii jedhan waa dhayu yoo barbaadde uleedhaan waa dhooftaa jechuudha. Kanaafi amma yaadallee booda sinirraa fudhannaa gaafiif deebiillee booda goona. Amma ammoo sagantaa gargaarsaa an akka nama tokkootti wanni kun kan laalu qabsoo jajjaba dhugamaani rakkoon ilmaan Oromoo guddoon qabsoo Oromoo tana hidhe gaafa akaakayyoonni teenne eegalan irraa hamma ammaatitti hin gahe rakkoo bakka tana jirtu jechuudha. Gaafa rakkoon gaafa wayii mucaa wayii walumaan guddanne tuulamni baay'ee nu bira naannoo Arsii kana Kofalee Shiree jedhanii hedduu jiran. Mucaan Shaashamannee waliin barataa turre hin beeku Kiristaan Ortodoksii yoo taate akka Amaaraatitti uf laalaa jechuudha. No, ani amantaa kiyya kana gaafa amantaa kana fudhadhee irraayyuu ani akkana dhugaa yoo yeroo san laallee adda laallu jijjiirama guddaadha. Rakkoon guddoon bakka kanaa buqqa'u qabdi. Kanaafi ulfaadha galatooma rabbi sinaa gargaaru tattaaffii gaarii godhaa jirtanii. Kanaaf kanattaan Suudaanii